Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftootaf kabajamtoota kiyya. Bakka jiraattan akkam jirtu. Bakka jiraattan hundatti nageenya jiraatu. Akkuma beekamu anamma dalagaarraa reefuma dhufuu jira. Yeroon dhufu ajjiin mana hin jiru. Amma ajjiin dhufuuf maaliif piraankii wayii irratti hin hojjennee yaani naa dhufu. Ajjiin akkuma beektan amala isaa sirreeffachuu dideera. Ani immoo amma biyya deemuuf hin deema. Biyya deemuuf hin deema. Haadhaaf abbaa keetii uffata bitee deemaati. Uffata akkamii jaalatu jedhaan uffata akkamii jaalatanaati keef abbaa kee jedhanii isa gaafadha. Ajjiin kun amma na shakkisiiseera, baay'ee na shakkisiiseera. Yookiin jaarti biyya qabaachuu danda'a. Otoo waa biyya qabaachuu baateeti ana asitti akkana nan godhu. Ani immoo biyya isaanii deemee haadhaaf abbaa isaa bira deemee nama biyya deemuuf hin deema. Haadhaaf abbaa keetii uffata bitaa waan isaan jaalatan natti himi jedhaan. Yoo inni biyyaa waan tokko hin qabu ta'e natti hima waan isaan jaalataniif bitii fi deeminaan jedha. Yoo immoo biyyaa waa qabate bitii fi hin deemin achi maatii koo biraan deemini naan jedha. Waan inni ta'u amma dhuma sagantaa keenyaatti nu hordofan affeerraa kiyya. Yeroo inni dhufutti kaameraa kiyya dhoksadhe amma inni dhufuu gaheeraati taa'ee isa eega. Ajjiin biyya jaarti qabaaf hin qabu asumarratti addaan baafadhe garaa koo sarraa kutachuuf hin deema. Amma dhuma sagantaa keenyaatti nu hordofan affeerraa kiyya. Warroonni naaf cinqamtan naaf dhibbamtan baay'een isin jaaladha, baay'ee isin kabajaa. Anillee amma biyya deemuuf hin deemu, ajjiidhuma qoruuf hin deema. Kanaafuu baay'een isin kabaja, baay'een isin jaaladha. Warri na gorfitanis ulfaadha kabajama. Amma garuu xumurarra geenyeerra. Amma aniif ajjii waliin jireenyi keenya gara xumurarra ga'ee jira. Yaa sirraa'ee na wajjin jiraata, yaa adda baanee gargar jiraanna. Amma dhuma sagantaa keenyatti nu hordofan affeerraa keenya galatoomaa ulfaadha. Kabajamtoota kiyya nama laasaa jira. Ajji dhufe natti fakkaata. Amma kaameraa kiyya dhoksadhee jira. Isa eega. Waalaikum assalam. Come. ايش عرفت؟ ها؟ ايش عرفت؟ ايش عرفتها؟ انا فجرة. انا ايش اللي عرفت؟ انا ما ادري ايش. مسانيته؟ مسانيته؟ مسانيته. بكبرها بكنيا لقوا. بكبرها قبل سنين جنيا. Mana nyata sinjechuu kooti. Mana ni gootee nyata. Kana baay'ee osoo waata kana ngulu jetti. Tole amma beellaftee jirta haala isaa si fidu? Beellaftee jirtan gaafii qabaasaa. Yoo beellaftee jiraate si fida eenyu? Akka bakka nyaadhu qabaan sin jedhe. Mana nyaattu? Mana inni godhee. Godhattee nyaata kookee. Amma nyaata si fidu moo si fide? Dhiisuma bara kanaas godhe wallee. Maala tafaan nagaa dubbadhu kaaji. Yoo beellaftee jiraatte naa fide yoo qoftee irratti qoftee. Beellaftee jirtan maan kunuu maa dhufee akkamiin akka waan nyaata guyyaa nama godhee deemetti beeranaa qabatan. Maala tafaan sirrii dubbadhu. Ati wanni afaan mijirtummaa? Afaan micciirran si fiduu sin jechuudha. Si fiduu dirqama nagabattu nagabatan nama qabda. Yoo nyaachuu barbaade siifaa fiduu. Achi dubbadhu ka. Yaa kee nyaata barbaadattee mee mataan rokkisitee yoo fidee fidee baadii jiru. Nyaata ogeessa. Kad. Aji. Aji kau gadi buat. Maali kata sih beruti. Beruti jira. Maal udah kata.
Nyaadhu kamali. Ariyo taarta. Hajji telefoona lafa kaayinyaa. Afaan dhusuun dandeessu ati. Osoo hin dandeessu maali namni telefoona qabatee nyaata? Karaa isaan mirgi yare. Dirqama wannaa jiru. Hodhu. Filu. Hodhu. Filu hin jeesu. Achi maal taate? Hin barbaadu nyaadhu. Hodhu. Hin barbaadu nyaadhu. Hodhu harka fudhadhu. Achi maal taate? Nyaadhu hin jeesu maal taate? Duratti nyaataan jirtu fudhadhu kana. Karaa nyaadhu. Achi fudhadhu na harka. Hajji har'a maal taate gaa maal takkatti? Maal taate maal jijjiiramte akka durii miti? Hodhu beebsi. Lafa kaa. Maal taate nama siyaarse? Maal taate? Hajji waa sittumuu barbaade nama haara jiruun natti fakkaatte xiqqoo na dabbare. Sittaa immoo dhiisu. Maana dinaan jedha waan ati muraadna. Sittaa immoo marakkoon qabu. Yaa ki himi boorradde biyyoo himi boorradde yoon babal'ii isaadha. Mun mataan kuusa. Amma biyya deemu waan hin deemuuf abbaan kee faatti kee uffata isaan jaalatan beektaa? Biyya deemuun itti farsi gaa deemuuf fiinaa karaa deemee mataan kuusa taate. Si gaafachuun jirame Hajji. Maal na gaafata? Haati kee abbaan kee uffata kamii uffatu? Uffatama. Lakkoofsa maamii uffatu siin jechuudha. Haadha abbaa gara maal gootu? Uffata bitee fi deemee ilaala. Akka duwwaa deemee ilaala. Eessa deemte? Haadha abbaa kee bira deemee ilaala. Abbaa ta'ee bira maal gootan jedhee maal gootaa jedhee? Deemee isaan ilaaluun qabu? Isaan bira deemuun qabu? Eessa deemte? Biyya keessan deeme. Maal goota biyya keenya? Isaan wal baruu barbaade isaan deemee ilaaluu barbaade. Dura ganda keessanii gali. Ganda keessanii gali ga'eeti. Nama ganda ofii galee ganda keenya dhaqu. Nan galee ganda keenyatti illee nan galee yoo rabbi jee. Hin beekta moo hin beektu naa himi kaayoo beekta. Maal si himataa? Waan isaan uffachuu jaalatan lakkoofsa isaan uffatan. Maaliif beekta? Ati haadha abbaan ta'e huccuun qabnu huccuu nu biti gali si nyaani moo maali? Huccuun qabnu huccuu nu biti gali naan hin jedhe. Anas huccuu bitee fi galee deemee isaan ilaaluu barbaade. Bakka hin jirre haadha abbaa ta'e maal goota? Bakka hin jirretti maal goota? Dirqamatti jiraachuu qabda. Haadhaaf abbaa kee baruun qabaan. Haadha abbaa kee guyyaa waliin galle bartaanee akkamitti ana jiru na duba ganda keenya dheetta. Abadan naan galee deemee ilaala. Tolaati yoo natti mun baatellee an dawalee isaan gaafadha. Lakkoofsa roha dabaltee isaan gaafatan. Lakkoofsa isaanii naa kenni kaa. Almoo. Lakkoofsa isaanii irraa maal gootaa? Isaan wal baruu barbaadan isaan deemee ilaaluu barbaada. Dirqama. Illaa dirqama. Dirqama. Wallaahi dirqama. Dirqama. Illaa dirqama biyya keenya jallaan immoo deemin isaan ilaala. Ati jaalattee jibbite. Ani illee waan akka bituuf illee barbaadu. Ati illee waan akka illee bitiniif waan uffatan isaan qaban dura. Daara isin hin jenne huccuu waan uffannu nuuf fidan hin jenne hin qaban hunda. Achi illee naqeen huccuu illee bitiniif. Ati bituuf hin feetu mee? Ati bituuf hin feetu? Maal? Uffata bituuf hin feetu haadha kee abbaa keeti. Yeroo bira dhimmisaa. Tole. Ati birriin qabduuti bituuf hin feetu. Anatu bitaaf hin atti. Kophaa kan kee ganda keenyaatu yoo karageettu. Annan dhaqaan siin jee. Bakka hin jirre irratti Nen dhaqa. Inni dhufa. Atas dirsaa eessatti na argitatu mata eegama. Maaliif beektaa ganda eessa jireenya isaanii maaliif beektaa? Gaafadhees mun dhaqa. Maashaallah. Guyyaati gaafatee isin arga. Wallaani gaafadhee numa dhaqa. Ana durseetti maami? Maal jechuun? Wallolee raadhaan yoo. Wallolee raadhaan. Akkasii ariin ganda. Inuma na ari'aa nama dhaqa. Warra laaluuf deemtee akka tumamtiin deemi. Eenyuun na tuma? Maal biyya keessanitti nama tumanii? Jaartii ilma isaanii tumanii? Jaarri maalis beekaa? Lees silkii wal dubbisaan jirru nuti. Silkii wal dubbisa malee eenyu akka taate maal akka wayis beekan? Ittiin hima kaayinoo akka hin ta'e. Asirra eessa agartee ittiin ta'e bara? Nan dhaqa ganduma keessanii dhaqa. Eessa ganda keenya eessa beekta? Garamii amborraa gadi shaayimanne eessa beektee maal beekte? Gaggaafadheet man dhaqa. Gaggaafattee shaashamannee deemuu wallaa shaashamannee deeme. Shaashamannee deemi shaashamannee ati gareettu. Achuma ga'ee dawwalaaf. Telefoon eessaa fuudhas hin jedhan. Eessa qabdu silkii? Silkuma keessaa fuudha. Silkii abbaa keessa telefoon keessa godhee jiru.
sammuu qaba. Maaliif hin feetu ati kan naqu? Akkan isaan bira deemu maaliif hin barbaadu? Kee osoo ana jiru ati kophaa irratti galtee. Ma waan dhokistee wayitachi jiru. Ma waan dhokistee wayitachi jira. Mushi waan dhokistee sun taan. Osoo ana aziru akkan ati galtee irratti taa'e kophaa. Maal rakkoo qaba? Maal rakkoo amma? Waliin galuun nuuf hin mijoofne anaaf naamichaa ati as jirtaa yoon dhagee ilaalee maal qaba? Hin barbaadu. Waan dhokistee wayi jira? Waan tokko hin dhufu hin jiru garuu fee. Waan tokko hin dhokistee maal rakkoo qaba yoon deemee? Yaa fi nyaadhu maal kun? Nyaatuun jira. Si jaaladhee sitti heerume. Yoo jaartii biyyaa qabatte, yoo ijoollee biyyaa qabatte, oma rakkoon qabuuti dura si jaaladhee si heerume waan ta'eef natti himi. Warra keerraa nan dhoowwini. Jaartii deeraa hin jedhan? Naan hin jenne. Yoo citii wayii jiraate natti himuu dandeessaa siin jedha. An sin jaaladhe waan ta'eef. Yoo ijoollee qabaattes yoo jaartii qabaattes oma rakkoon qabu. Amma bakka jaartii bakka ijoollee wannummaa sirreessi maal? Tole maa warra keerraa na dhoowwita ree? Maa warra keerraa na dhoowwita? Warra keerraa man dhoowwita? Warra kiyya yeroo ani wajjiidhaan hojii galle akkasi gallamanii osoo ana jiru akkami warra keerraa? Amma siif galuun siif hin mijoofne ana naamicha galee yoo ilaale maan rakkoo qaba. Warra kee fi koollee deematu malaaluu barbaada. Amma yoo galtellee warra keessa bira gali warra kiyya immoo yeroo ana sirra gale anatu sii dabalee akkasi dhannaa hojii. Hajjiyaa waan tokko sitti naaru siin jedhera. Jaartii ijoollee yoo qabaate natti himi. Yaa kan jaartii wayituun qabu ijoollee wayituun qabu. Osoo qabaadhee wanni silasu maal isa yoo jaalatin ta'e hojii bitan deemta karaa dubbiin bana jiru. Kanaafuu natti himi. Karaa maara hin qabu karaa hin qabu garuu akka achi deemtu fedhu. Maaliif rakkoon maali? Karaa hin fedhe. Maaliif hin fedhu rakkoo natti himi. Yaa kan nyaachuu jira amma anamma cinqii mana gala nyaachuu mana gala. Nyaatuun manatti galte sin cinquuti natti himi. Afaan Oromoon dhageettan ganda keenna hin nattu akka laattuun barbaadu. Yoo ammoo didee dhaqaan jetti akka rakkoon takka sirra yoo rakkoon sirra geetti ani ittiin qabatu. Maal rakkoo qaba yoon dhageessisu? Hin fadha hin barbaadu. Tole. Si jecha ajji warri kiyya otoo biyya ormaatti hin heerumin naan jedhu jaaladhee sitti heerume. Ati immoo akkamitti warra keerraa na dhoorkita? Anam warra keerraa hin dhoorkine warra kiyya itti haasa'uu feetaa. Telefoona dawalee abbaa kee wajjin hin haasa'u saarii kee wajjin telefoona haasa'e akkana telefoona hedduu yoo feete. Amma beekaarti guutuu qaba. Dura yoo haasa'u jira telefoon. Amma maal deemee isaan ilaalu? Abadan hin ta'u. Maali maali rakki? Ganda keenya ne. Ansi jee biyya kanatti hafee ajjisi jaaladhee si heerume. Anle si jaaladhee si fudhame. Tole maa warra keerraa na dhoowwitare. Warra kee guyyaan garuu jiran. Amma galtuutti yoo dhaqee ilaalee maal rakkoo qaba? Hin ta'u. Waan hundaafuu baga yaada keessi arge. Yaadni kamaali yaadni kee kana argitu. Yaadni kee kana argitu jiru jaaltu. Abadan. Kophaa kan kee ganda keenya dhattee ganda keenya laaltu. Yeroo asii hojii kaanii galle adi hojii inni ganda keenya abbaa feete hojii wal baruu dandeessa. Garuu amma as taa'ee ati ganda keenya dhattee hin ta'u wanta kana dara. Kooftaa? Deemi kaardii nuuf itti qormeeti. Kaardii maal? Bishaatti kenna. Bishaan kaardii. Kana filachuu biyya dawwallaa fi kaardii nuuf ta'udha. Biyya dawwala kanaan dawwala. Siif dawwala. Ani satu lain dawal. Lula cukup begitu kok. Dura bitaan nuhun eegarta. Dura nan dagadhe kanaaf. Hordoftoota kiyyaa amma jinsoo qadeemee jira. Kaardiin nuti deemee jira. Akka biraankii illee itti nimne yoon biraankii jedhan akkuma dheengaddaa sana natuma kanaafuu biraankii jedha itti nimne. Yaadajji kun argitanii akkuma waliin argine. Achiin biyya amma waa qabaachuun oolu kanaafuu haadha isaa abbaa isaarraa na dhoowwa. Achi nama shakkii guddaa keessa na naquu jira.
warri na gorsitanis gorsa isin na gorsitan kun tokko tokkoon argaa deemaa jira. Galatoomaa ulfaadha. Waan hordoftaniif galatoomaa ulfaadha. warri mana keenyaaf maatiin taane maatiin ta'a share like subscribe nuuf godha.